ديما ما ارسل في النهايه ست هولا انا ما كان يتبع دي كبار هولا لما تين ديمي ما يجي فقط دنس ديمي دي ما ارسل في النهايه ست دانك بناس سنجي هولا ما ارسلوا عند بال لما سياساتي فقطا انزل كلب ناوي تشاجب يا ربنا من سلبسيني مجدين دي فما قامت تيروفتي وقا مالكو ربي كان سينغو دي دبالي كي بشان دو درارتو نانجت درارتو ده درارتو دبل سيجار ام منتران دبل سيجار سيزا اتفو في بيتي بتدو درارتو انا مسي كده درارتو تيجي تسنى سي كده سيبرا فين آره دببنه اوبريس سي دببنه متاوقا غندا في بافنه ديما باسبور فينفنه فين جچو سيغله باسبور ارنت غونه في دردا وادا فدت سيغله سبا كنا قفته كازانير راب ايسي غافتون دنديساني اچ بودا من توكو اوكي ابدي خيا مكيون تندرا سومالي ترته سومالي راب فين درته انتو نو ورا بيرا قالت ادرا اول ورا بيرا قالت ورا سيبرا ورسي سيغر ورسي اداري جرا اداري موارر كيس قالت بكوي قالت ورا سيبرا ديتا ولا ورا سيبرا هذا سيبرا مو هذا سيبرا بوتي هذا سي بلبله امانه نانجته هيا جنده اوبلتي سيبرا فينا سينجا كونو غافر دوكا اوي مكيون ترا كبان كبن بيتا ميرو ابا غواچو دبو سيمبه كوني no abang kab dabban si dio jira berama ta godu fi ama walu magalati ono kaptin demura siru jira bar kaptin tijaran siru jira ba dage fadu ka ma wantan simu barbade taati amma dubbi ma marsuf dem tu malif mari dem tu no marsu vinde mulakian kaptu maki yaw jel kam mau gafa mi dabar Istinu gafa osonin agar tena ma duga taatani koy ga sik sabas kaptin yo wan jena rabas ga dogogora gafa fi finde jirtu warra bere gala turten dogogorte tu amma gati si khabar ki sa jira dan kaninge isa kana fa mora gafa sababa si mutin jira ara gafa sababni namoota si walin turte fi bakka sin gala turte fi dubartoota meeqa achi ture mana khiraati mo mana maali khajau wal mana sunne dababna ati fi finne kasiti fi do jiwarabde qabda esa bulte ka hin si dufte fi ati esa bulte ka fi do so jiwarabde na ga hanida esa bulu isi akam mal gota ti ofe te bakko te bulte mal gota kana khalis ka sin fajr kuno amma carraan uganni dabbal ayad badu dhageeffadhu tokkoffaa irratti micatti summii itti godhaniiti gurbaan kun faan jechuudha ammaas naafaa yoo haase hin ta'u mootii godha akkuma namootii gootetti waan hin fedhen dubbadha cufii wanti cufii koomentii cufi ayya isallee mootii godhe lagi inni dubbatu bare farqa sabte jira ati mun gaada keessa yaa ila dhageeffadhu tokkoffaa irra miiciyyoo summii itti godhanii miyyoo fayyaa qabdu miskiina biyya Somaalee keessa dalagachuu jiru nama meeqaan mana keessatti itti taphatanii ila dhageeffadhu sagalee kana waraabi mana keessatti akka fedhanii taphatanii kophaa ka isiin nama yoo dhugaadhaan dhageeffadhu yoo dhugaadhaan isaan akka malee godhuu kabaatu taatan taati gaafa san kun oboo miciyyoon tun mucoo dubartiiti nutilleen ijoollee dhiiraati nuti mana kireeffannee galla bakki isiin galtulleen kana akka biroon nuun fudhatina Oromoo ja'anii mucattii san ragaa wajjin silaa nu garsiisuu qaban ture. Kasanirraa hafe immoo mucattii tana namni maraache bishaan dhiiraa adda addaatiin sigaleemi jara kana itti gaafatamaan qoora qalbii mucattii tanaa ijoollee tana sinigalee miciyyoo tana eessaa akka fidaniis isaaniif beeka eessitti akka geessaniis isaaniif beeka nuti miyyoo tana duraas namni nuuf fidee isaanii namni dubbii amma yaa'e tana fidees isaanii nuti waan kana keessaa waan takka wanni harka qabnu hin jiru namni gartee miyyoo tana fuudhee akka gandammaa godhee fidees isaanii nuti gartee hoodhaa akkana jaan hin jenneen namni keenya bakka bu'ee dabbaalitti kan hin jiru murtiin bakka bu'eetti kan hin jiru kadiir bakka bu'eetti kan hin jiru eessaa akka fidanii nu qabatan isa Allahu alam ammoo isaanii ganama subii hojjetee viidiyoo waraabu namni tokko gaayoo mana tokko waliin hin bulin ragaan wanni shakkii nama fidu seerrinis amma shakkiidhoon inni haasa'u shakkamaa tokko qabanii to'atanii wanjala qabamuun qabu adda baafatan akkasuma miidhabbal namni tokko halkan yoo wal jalan bulle eessaa ganama subii hojii dhufee viidiyoo waraaba eessaa qursii hojii nyaata tokko isaa kana finfinnee tanuma hojii beenu yeroo takka ganama subii kaatee iddoo namni jiru tokko wal bira dhaquudhaaf taksii isaa meeqa qabatanii kan dhaabbatan Allahu alam kana namni finfinnee keessa ture ni beeka jechuudha lammaffaan abdiin faan manni isaanii dargaggeessa akka ta'e namuu ni beeka jaartiin qabu saayibni isaa jaartiin qabu hatta namni isaan isa wajjin illee galu jaartiin qabu kophaadha mana keessa galan
Michiyyoo tana galgalaa ganama halkan keessa illee liivii hojii seenan halkan sa'aa meeqatti ka liivii hojiin seenan qaban ragaa qabatamaa qabna ijaan agarra. Kanarratti kami kaaduunuu jiraa'u miyyoo tana akka godhaniituma ittiin faloo godhatanii waa michiyyoo qofaa bara isaan fayyadaman. Yoo xiqqaate bar isaanis michiyyoo irraa fayyadaman. Kanaafuu jaralachuuf fayyadamaa ol godhe ittiin waamee dalagatan ittiin waamee harkatan. Kanarraa kan hafe namni dhuunfaa michiyyoo tana gargaaree bira dhaabbachuu qaba. Garuu akka waan agartee uummata isiin keessaa dhalatte guutuu gargaaranii akka waan uummata isiin keessaa dhalatte guutuu gartee jannata keessaan jiranitti yookaan gartee nuti gabbaanee dirqama piroofaayila suuraa isaan godhachuu qabnu. Obboleessoo. Dabbal dhiifama naa godha murtigoota illee nama yeroo takka dhiiraa suwaasuu jirra. Kana kiyyaa hoolaa amma waan biraatti deebisnaa baas kiyyaa kadir jedhan kan. Atillee murtigoota illee jalqaba irraa ni beekanii baas kiyyaa waan hin jirre asaaraa waan hin jirre uumuu deemaa jira. Manni waan jira. Way mana keessanii yaada kan jira mana keenya yaada kan jira. Kadii waan biraa ajandaa barbaada ajandaan akkana nama walitti naqaa murtigoota as jirtanii mi baasa kiyyaan. Eenyu namni waliin isinii kana waliin naqaa jiru isinii bar warri nama waliin naqaa jiru. Nu tokkollee waraana lafaan qabnu sakka nama waraana qabumaa godhanne garan eenyu wal seenaa. Isinii bar warri nama waliin naqaa jiru obboleessoo. Ati wanni waan kanarraa irraa isin dubartuma tana jalaa maal isin beeran taane dubartii jalaa maal dabbal. Tii dubartii namni waa jaartii ta'e qofa salaa obboleessa hoo salle qunxurroo qabna maal rakkoo qaba si'an. Bakka akkas barni tiitee isan bakkaan manfaa keessa godhaa jirti ilmoota isin cinatti tanaaf obboleettii namaan dhiifne amma isin gabaabumatti yoo dubartii jala haftanoo waa'ee dubartii tana yoo dhiiftanoo micattii qarqaartan alhamdulillah qarqaartan shukran. Maafuun taatu namni boobar dubartii takka jalaa dhaabbata yoo isinleen karaa koo qabdu taate inni kun ilma dhiiraatimi maa jalaan dhaabbannee maaliif hunda gandaa wali qabdanii dhuguma rabbiisan amma isa tuuyyuu isii fayyade moo isii miidhe mee hoggota akka waa dubbaduu mee jara keenya murtii keenya qoy niin deebisaa fi murtii abii biyya qoy laal deeggaruun waan takka gargaare namuu alhamdulillah maasha Allah irraa jenne ilma Oromoo intala Oromoo gargaare wayi isa qofa irraan baate boo arraan tana bar obboleessi keenya Zaakii Daalaas bar miliyoona takka nama ergee arraan tana amma Ustaaz Maamad Bayaaniif qarshii 500 dabarseef arra guyyaa arraati naafet hojjaasu nama dhuunfaatii beek na dhageeqa. Okay namni kuni meeta narraa haasoo ajeenu cinqee ni jira nama isa arrabsu nama inni gargaarees deebii arrabsuuf jira garuu kan inni deebisuuf garte hin agarre. Gargaariin yoo tidhiise yoo inni arrabsite yoo dubartiidha yoo deesse maa gandaa wali qaba. Khadira afaan maqeetitti muciyyoo tana guyyaa jalqaba Finfinneetti fiidiyoo wajjin waraabdan. Wallaggatti nu uwwifne shawaatti nu uwwifne harargeetti nu uwwifne sheeta takka jismii takka qamisa normaalatti nu uwwifne aadaa asitti uwwiftanii fiidiyoo si poosti godhu maaltu fide jabba jammaraa gisee. Aadaa arsiisan uffata aadaa arsiisan bara 1800 binneeffata qaalitti. Mileen hambite kayoo feete itti kaa'u maaltu fide maali shitan kaa'iniif. Innaan bira dhuftee mire. Meeqaan jeeti namni Dubaay geesse eenyu dabbaal miyyoo san maallaqa eenyuti Dubaay geesse miyyoo san maallaqa eenyuti goy. Maallaqa eenyuti meeqaan jeeti maallaqa eenyu Dubaay geesse miyyoo san. Maallaqa eenyu Dubaay geesse. Isa ammoo fakkatu qabdi. Maallaqa eenyu geesse. Eenyu maallaqa irraa baasee Dubaay geesse. Nutu geesse. Okay isinii geesse maasha Allah baasaboora eenyu baaseef. Nutu baaseef. Maasha Allah okay. Taate eega akkas gootanii namni maafuuzaa bira geessee eenyu micootan. Isintu baase kaachillee. Rakkatta. Dhaapuqa sabada qabbaleessu eessa geessitanii eessaa baasan warri gartee na arrabsaa jirtan warri gartee abdiirra gortanii na arrabsaa jirtan luchee akkoo teessanii dullattii sannaallaa akkanatti isinii miilaa hojii isinii salee akkasi qabadha. Warra si arrabsuuf dhiise naafi abdiin nama dhuunfaati. Dhageessanii mi naafi abdiin feenu wal salla feenu wal garagalchina. Maal sallaa miti boo. Dhageessanii mi. Uummanni komantii waan fedhe barreessuuf mirga qaba mirga uummanni komantii haa eegamu. Okay. Abbaan waan fedhe barreessuu danda'a. Okay. Laa dhageeffadhu abdii. Anammoo inni isin jechuu barbaade inni si gaafachuu barbaade miyyoo tana gargaartan obboleettii teessan akka feetan taatanii waan san rakkoo keessaa fuutan. Hin dhageessaami. Okay. Obboleettii intala Oromooti. Miyyoon tuni mee eega gargaartan mee yaa'anii haawultii godhatee matarratti isin haa dhawattumo
moo nuti gartee gabbaanee aboo ummata buqqee nu gargaartaniiti aboo ummata gartee kunoo maali wanni irraa buqqee nu gargaar ijoollee galatoo mallee isin hin jaan ijoolleen abdiillee naa galatoomu unoo mucaa fatuusha'uun sanillee naa galatoomu teenkiyu isin hin jette mee waggaa guutuu wannummaan ajandaa godhuu barbaachisu maali mee haa'uun godhannee magaalaa dirree dawaa keessa mee maali mee Fakkeenyaaf mee maali wanni isin barbaaddan yeroo hedduu maarreen bar wanni akilaa dhageeffadhu abdii ijoolleen isii maarreen harargeedha galata maarreen kan wanni isin haasoftan mee isii harargee maaltu waliif fide mucayyoo san bakka irraa bittan isiniif beekaa nama tokko kanarraa fuudhanii gargaaruu fi kutaa ganda namaa maaltu waliif fide an kanaan na dhibaa bar dhageeffadhu kaawaa waliif fide jira. Ishi maali mee? Okay dhageeffadhu. Namni martinuu isiin gargaaramtee biyya san dhaquu hin beekami. Hin beekaa bar. Inuu nama dhageeffadhu siima. Abdii Khadir kiyya kutaa kanaa kana meenaa sinata tolchame abdii kiyya Khadir kiyya dhiifama naa godhaate makka naa goonu. Mucayyoon akkamitti Somaalee kaatee Itoophiyaa dhayitee Itoophiyaadhaa kaatee immoo akkamitti Finfinnee dhuftee Finfinnee kaatee akkamitti Dubaayii dhayitee Dubaayii kaatee immoo akkamitti mana sanii baatee maas mana biraa dhayitee kan jiru shaba kaasaa cufneeti shaabbaatti dhooyinee xumurre tokko naa qabadda. Agandaan ammaan tanaatti fi qabxiin ammaan tanaa mucayyoo maaltu booddisu jira maaltu kingu jira maaltu tursiisu jira. Point qabxiin nuti amma dhagirru Finfinnee kaatee Somaalee dhayitee Dubaayii dhayitee marjan biraa baafnee maabudaa bira geessinee allaqee dhumatee reessa cufne bizzawwan cufne shaabbaatti dhooyinee cufne waan eega bakka san geessine dhufee isii wuti godhe ka guyyaa lamaan kanaan dura argaa turellee finne dalagaallee geessine mucayyoon tun saatii kanatti mana arabaa akkasiin jirtu hin dagatina. Eenyutu guyyaa kanatti bilbilee eenyutu guyyaa kanatti barreessee yoo maalli kee maal godhuu baadhe takkaa yoon akkamsi godhuu baadhee yoo kana jechuu baatte kajoo akeekachisa eenyutu itti kannee'amu. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Qoy mee kutaa kaniin tumara bravo kii. Dhaadhamma agendaan guddaan jara keenya mucayyoon Somaalee kaatee Finfinnee dhayitee Finfinnee Dirree Dhawaa Dubaayii la. Intaltee kuma biyyaa baatitti fayyaa qabdii abbaan fedhe haa baasu abbaan fedhe haa gargaaru nama goone bira geessine wal laban bag addaan deeman bag ammallee nutti himatte bag ammallee fuune bag dalagaallee geessine bag eega nuti dalagaa geessine mana arabaa keenya isinuu kalee dalagaa dhayite har'a eenyutti bilbili abdi ati bilbiltee abdi deebisi gaafii kana. Obboleessoo mucattii yoo dogongoro beeytee waan amma duraan bakka sanii namatu na baabbalee baasee jettee maa viidiyoo waraabame jedhama na baasee hin ta'u. Bar sanii miti bar qabxii sanii miti bar. Oyi maa na dhageeffatu. Eenyutu nama akkasii dabbaala kutaa kanaa kanni dhiifama. Beeka ofii gabbaateetii nagartee hin dogongoree. Ani dogongoree jette. Dhiifama naa godhaan dogongoree jette. Bara obboleessa keenya nuti isirra dubbachaan jirru bar abdii na dhageelaan nuti isirra dubbachaan jirru maaltu waliin nu fidaadha isinuu fi isii malee nuti abdiin dadaraa dubbatu mee Khadir abdii edanii carraa kannaa. Khadir abdii edanii carraa kannaa. Wanti amma walitti nuuf fidu fakkeenya yoon tun gabbaatee boo amma abdii fi Khadir yeroo takka daqiiquma takka nama viidiyoo waraabbateen tureen namanna dogongorsee dhiifama naa godhaa. Abdii koo egaa kana dhagaa hojjaa sun harkoon qabu nama dubbinee walitti deebiin naaf as jirra yeroo takka obsi itti hojjatti. Ani haasaa kala karra abboo ani sin biraabee jira ayyaa haasaa namarraan fuutan yaayya. No turi abdii waan harkoon qabu dubbadhu. No ne gannaa fedhii isaa dubbatu. Laala dabbaano guu waan akkanaa haasoytu maaliif ati dhibbarraa dhibbatti amma politikaal analaayizaraa siin jenne siiriyees taatee waan dhuunfaa akkanaa waan dhimma akkanaa nama hedduuti jala taa'ee si laala akka kiyyaa kana faa kana caalu faas laala yaadaanis hogguu dubbattu akka jookii yookiinoo akka wanti nuyi beeytaa laaki salphaa gootee hogguu itti kofalte namni silaa gaafii gaafattuu fi namni si jala taa'u kunis underestimate godhaa beekate. Kanaafuu kun ta'uu qabu tokko lama nuti yoo serious taane amma kunis dhumate sanis dhumate ani waan hin to'achaa jiru waan hin evaluate godhaa jiruu fi xinxalaa jiru jira. Haalli amma dura teetee wanni amma booda mucayyoon tun amma kan umarattu istaara ta'aa jirti. Namni akka kiyyaa kun faan amma dhuunfaa keessan seenulleedha. Awwaa hedduu waan hin jala deemu jiru jira mataan kiyyaa. Kanin marii nam tokko wajjin godhin
dalagaa seente whatever it is jarri keenyalleen wanni isaan godhanilleen bareeddu wanni taate as deebitee nama qabachuu hin dandeessu. Fuuldura tarkaanfattee maal godhamuu qaba miciyoon tun teessee raawusaan dalagachuu amma namni itti bilbilee akkana jeeni akkas jeeniin tuni malaayaaniidha. Maaliif malaayaanii taati? Namni yogguu zaachaasi godhu haala isiin keessa turtee fi haala amma deemaa jiru kanaatiitu zaachaa goosisa. Zaachaan kun yoo ta'e hoo maali? Ati kana jala deemuu qabdu. Karaa kamitti namni kun gargaaramuu qabaa oduun ta'in haalli ture kun akkamitti jijjiiramee bakka tanaa miciyoo gayaa qofaa miti. Anama murtii takkatanii kan waan isii barreessuuf deemuu jira. Wanni godhamuu qabu yoo rakkoo keessa jiraatte haala isiin keessa jirtu kanarratti wanni irratti hafe jiraate namni as ba'ee dubbachuu taakka. Lama wanni bakka san dhayxeef maali? Wanni ijoolleen gargaartee bakka san dhayxeef isiin maali? Maaliif wanni kun ayyandumatee amma ammatti propagaanda deebisanii irraa dubbatan? Kana xinxaluu qabda malee akka dadhabbii qabdamma fuula keetiranii agarraa wanni kun siif isaa sooshaal miidiyaa gubbataa hojjetaa waan yoo gargaarsa barbaadde hoo akka kiyyaa kana fa'aa gaafadhu. Right there. Yoo isiin gargaaramtee mala tokko haa godhamte namni ni gargaara. Namni hogguu waa hedduu godhe wanni san yoo ta'uu baatte hoo tarkaanfii biroo yookiin karaa biroo ilaaltaaf. Saniifuu wanni asirraa dispiyuut gootanii wal karakkartanii waan akkana jaamteeni nama akkana maaree dawwale kan ignoor godhiituma karaa tarkaanfii fuulduratti itti fuftu sossoo'insi nama hedduu sila deeffachaa jira. Dubbachuun hin danda'a yeroo takka asumarratti. Abduma uumaa abdii kaasa kanarratti yeroo takka onnoo godha. Ta dura Aadaan kan maratti daa'im dubbachuuf adeeti. Lakkee dubbata rakkoon qabu. Ta dura akkuma kaafte dadhabbiin qabaa irrii baay'een ka'e nama bilbilaan na kaase laayivii miciyyoon godhu amma na bira sa'a 8 halkan. Sa'a 8 Itoophiyaadha bari'uudhaa waa xiqqoo hafee rafaan ture irriba na kaasanii ammaan arge. Dhaqeetiin dhaggeeffadhe laayivii yeroo hanga takka kaan rikoordiin arganii hanga tokko ol baheetiin dubbadhee gaana ol bahee booda manni sunuu qaccofamee namni achi keessaa hundi horiyee boodarra yaa'anii waa hedduutu goggoramee waa hedduu laaqame. San dura garuu wanni ati naa hubattu waan amma ati kaafte kana hunda isaa ni beekaa. Itti dhiyeenyaan hin beekaasii keessaan kuma qabaasii maaltu maal ta'e maaltu furamuu dadhabee maaltu rakkatame hunda isaa ni beekaa. Rakkoon dhuunfaadhaa rakkoon biizinesaa rakkoon qabeenyaa akka hin jirre hin beeka.